ماتي أصلا تبتاتن هندي خيسنو أورمون هندينو خنين بيجا على تبي خنين بيجا خيس جرتان هندي خيسان جوجان راهم جوجا أدا جوجا قد جدا أورمون تمارا فو جوجا قرتيني جوجا قرّات شتيه جوجا يتين أوليدا جوجان كان رنا ما قد يسوس هنجرو سباقية أرانتن هاجالو هندي سادا بويتون أكنا ما أورمو مليوناش جهاتمي متي جهاتمي أوليدا بيتي نمني هاجالو هندي ساجتون أورمو مليوناش هنتمي أورمو مليوناش هنتمي جتون مو هاجالو هندي ساجتون إيجا إلمان أورمو ونين أسر جتشو برباتي سبب هاجالو هندي سار أريتي وريجا مخنا كان كي مال الرا وأزجه دوتي ساون سببني مالي نيو كقرن تاتي سببني ركينو مخينيا ركينا إلمان أوروموتي ركينا خينيا خنا يو جنو دان دين طرين أبوتين كينيا خالد يجان تترارن سون مي الريوم قال مجيسي أسو قرتي مصطفى هروي مالف وريجمي مصطفى هروي بر مقالا الرئيس خيستي مخينا لمان تداني ميلا توكو تداني عدبك ايساني اكاستي مرمان سافجا سودان خيني وريغا عثمان موسى امام ميكا اوسو غرتي سرنا نفتنياتين سرنا ويانيتين ميدمو من هدا باتو خيستي امتا سديت ايغا غرتي اولي فيري بيچادان دومن بودا دوغه ماتيسا اركي ماتيسا رافوداني من هدا ديبسني اچيت اجيسن جچو أي بيسا الدنيا مقالة في الفنة ولك تخني في قرته ميلا إسا ولد تداني مخينة تداني أوسو قرته هنقفون إسا هتان تكا فنيورتنا فينتي خني في مقالة في الفنة خيسة وريقم تاد سابر روتيس مقالة ما في الفنة خيسة توريقم كابساوني أورومو كاقالين كون وني رو وليقمان مالي واللسان أورومو بر وريقمون نفهاري عمتي قرو دوتي هجالو هنديسا تعداتي قوتوني إلمان أورومو دلس وني رو وريقمي قبسون أبوتين تينيا ديغانو تارهارتسون أكا قلمجي سوفي سرني نفتنيا خنور راجيه سرني وياني سرني نمانياتا سرني قبرون فتا خوتي أكا أورومو مرقبا بيجنما إسا مركني فتي اتدابتوف سيغالي قرو إلما أوروموت إلما أبا قداتي تاني إلما أبا قدا والبافتني مسارا ملينك خيساني مسارا أبا سا دينغد هاريهم سيجو as deebina gara ammoo sababa waan kana dhiyoota nagaafu duuti ajjecha Jawaar Mohammed irratti raawwatamte abiyyiin as bee warri biyya jeequ jiru warra lammummaa biyya lamaati warra lammummaa biyya lamaa qabu jee dubbate sababa saniin Haacaaluu Hundeessaa as bee warra lammummaa biyya lamaa qabu miti warra gartee jaartii alagaa ifjalaa qabu yoo dhugaa dubbanne Lammaa Magarsaa Amaara ifjalaa qaba Abiyyi Tigiree ifjalaa qaba hundi saanitu naftanya lman naftanyati oso presidenti nano oromia bulchu Shimallis Abdiisa gujitti ilman oromo mani isani irra gubani qonnaan bulaa oromo harka qalleeyyi ilman garte ilman miskina rasaasan gujarra irbaata rasaasa taasisaa jiran wallagga daran jaarsaa fi jaartii sababa inni gartee misaanii miseensa bilisummaa Oromoo ta'e waraana bilisummaa Oromoo keessa jiraate qofa haadha abbaa isaa gayyaamanii itti dhufaasanii ajjeesan kana hunda hafide guyyaa daadhii galaan ona abbaa isaa irratti gartee afeerraa hoteelaatti jaanii way gartee opiidummaan teessan tun yaamtee afeertee achumatti ifumaa afeerraa isaa rasaasa godhan guyyaa san Oromoon hundinuu afaan walii qabattee callifte sila gujaasan Oromoon bakka takka buqaatee dhiiga daadhii galaansan barbaadde wallisaa jaalatamaa itti wallisuuf dandeetti addaa qabu sirna naftanyaa sirna mililika qofa lafa kaa'ee akkasin lolusan sila callifnee usuu baannee nagaan ol gollee rafuu baannee yaa ilmaan Oromoo arraantan Haacaaluu Hundeessaan du dheengadda hawwii qananii magaalaa Burraayyuu keessa waan irra raawwatame isin hundaa bi'a هوي كانني إن تلاقرتي قبصويت أورمو يوها إن تلفينش كانو سالبيساني فوتيساني فوليسين قرتي ورانا أبيوتي ورانا ميلك أكس قوتيجو ilmi abbaa gaddaa arrantan asbihee ilmi abbaa gaddaa asbihee waan takka illeen dubbanne Haacaaluu Hundeessaa nurraa wareegame malee ilma namaatu kurraa wareegame naftanya irraa wareegame wayyaan irraa wareegame
hacaaluu hundeessaa nu ilmaan Oromoorraa wareegame nuutu qaroo sabaa dhabe nuutu ija teenya dhabe nuutu sammuu teenya dhabe sammuu teenya hacaaluu hundeessaa jechuun wallisaa qaalii jaallatamaa sabboona qabsaawaa qabsoo gartee ittiin hadhooytu taasisarraa hacaaluu hundeessaa isa tokko Oromoo teenya ammallee dhaamsin ani siniidhaamu Abiy Ahmed warri isin Oromoo deettanii hangaarraan tanaa kursii jala qabdanii masaraa mootummaa keessa teessiftan arrarraa eegalee Abiy Ahmed waan gartee hacaaluu hundeessaa abbaa isaa tuqeef nafxanyaan gartee namni diqaalaan tokko yoo ati diqaalaadha jettee ka diqaalummaa isaa fi beeku guyyaa guutuu si jalaan hafu magaalaa guutuu hanga si wajjin si jala fiigee waliin ga'u si jalaan hafu namni diqaalummaatiif beeku Abiy Ahmed diqaalaa bakka irraa dhufen beeku Abiyyiin haati isaa TV qonqoo godhuu turte osoo waraana qonqoo gootuti achitti namarraa ulfooyte osoo albeergoo keessa galtu nama garaa isii godhen beeku Ali Ahmed Dheera Ahmed Ali Dheera akka Abiy Ahmed abbaa hiyyaju abbaa Abiyyiitii miti inni waan icciti isaa jala baasuuf keef ajjeese malee rabbiin hin ajjeefne Ahmed Ali Dheeraadha Abiy Ahmed abbaa hiyyaju Abiy Ahmed summii nyaachisee ajjeese icciti tana beektu laatisin haati garatti itti dhufteeti gaafa san keessatti hidhataadha ture inninis haati Abiyyiitun isa garana ulfeessee jechuudhaan kasastee dirqamaan akka inni fuudhu godhanii Abiyyiin isa bira dhalate eega aangoo qabatee fi as jidduutti takka waa'ee abbaa isaa dubbateen beeku Abiy Ahmed nama osoonii fi taaziyaa abbaa isaa gadda guyyaa tokko hin taa'in osoonii fi alaabaan biyyattii guyyaa tokko gabbuuteen bilaleen abbaa muummee ministeeraa wareegame osoo dungoon takka isaan qabsiifamin nama dabarseedha kun sareedha yoom ilma Oromooti kun nafxanyaan hacaaluu hundeessaa waan biraan jenne badii biraan qabu hacaaluun wanni isaa ajjeesaniif sababni wooma lama wanni lameen Minilik gaafa gartee Oromiyaa seenu harreen dhufe amaarri harreen beeku nafxanyaan isatti harree beeyti farda gurulsiisuu beeytiimi harreen dhufe farda san farda siidaa dabaleetii siidaa dabalee fardisu waan haalaan gulufuuf farda waraanaa ta'eef baadiyyaarraa yaamanii fidanii fardi kun mootummaan malee gartee qonnaan bulaaf hin malle jedhanii irraa fudhatanii siidaa dabalee mataa qaqqabatee booyaa galee jechuu gaafasan gabroonfataan kan gartee bakka abbaa isaa guddaa ba'ee isa daran nu godhu jiru kana Shimallis Abdiisaatis guyyaa tokkollee dila akkanatti Oromiyaa guutuu keessa Harar magaalaa Hararitti akka maammatamin goonni akkasiisun guyyaanii fi waraabessaan nyaatamu gabbeheen dubbanne Wallaggatti gaafa akkanatti ilmaan Oromoo guyyaarraa haala suukanneessaatiin nyaataman namni dubbateen jiru arraas taakkala uumaa kantiibaa magaalaa Finfinneeti du'a Hacaaluu Hundeessaatiif gabbeheen dubbanne Asdeebi Baqqalaa Garbaatii fi Johaar Mahammad reefkee Hacaaluu Hundeessaa Finfinnee handhuura Oromiyaa ta'uu qabdi jechuudhaan dura dhaabbatanii deebisan badii biraan qaban isaanis dhuhaasin irra banameeti bakka hin beekamnetti hidhamanii jiran jechuun humna mootummaatiin ukkaanfamanii ammaan tan poolisiin Oromiyaa nam lama oole ammaan tan osoonii fi gartee dabarsineen kanninu Johaarii fi Baqqalaa Garbaa dabarsineen kanninu osoo jaanii humna federaalaatiin osoo itti dhuhaamanii humna federaalaa Abiyyiin dabalate ergeefi gartee akka gartee eeyduun Johaarundi hidhannoo hiikattee hundi wajjin hidha galaman godhee jira arra gadda Hacaaluu Hundeessaa teenye malee boru gadda goota Oromoo kateenyuuf hin beenu wanti tun wali yaati jechuudha ilkee waraabisaa ol keessaa wali qoyta jeemtu san yaalan miti jameena dhageeya maaliif mucaan kun lallaballee jiina as deebi ammaan tana Oromoon aadaaf wanni qabnu nuti khanii fi du'e qofa faarsuu beena hajiru faarsuus ta'e cina dhaabbachuus hin beenu gargaaruus hin beenu waraanni bilisummaa Oromoo khabosona halkanii guyyaa gartee Abiyyi waraana Eertiraatiin Suudaanuu dirra bobbaasee fixuudhaaf yaadu jiru khanii rabbiin irraa ansu sun waan gartee haqaaloo lamii jecha rabbiin irraa ansu jira waraanni sunis goota lubbuun jiru taakaji jaalmarroon goota lubbuun jiru Fayyisaa Leellisaa hadheen gadda Hacaaluu boodaas BOMN irratti akkasitti dhugaa jirtu waa'ee Minilik lafa kaa'e goota Oromooti Johaar Mahammad goota Baqqalaa Garbaa goota Maraaraa Guddinaa goota Daawud Ibsaa goota Araarsoo Biqilaa goota goonni lubbuun jiru kuni maaliif hin faarfamne maaliif cinaan dhaabbatamne eegatu gaddu waa takka hin jiru gaddaa fi fincillee hadu'e siin deebisu dhugaadha qabsaa'aa yoo du'ellee qabsoon ittuma fufte akka waaqoo guutuu baanu
dhugaadha waaqoo guutuufaan gaafa san wareegamanii haaka gartee shebakri saaphaloo kun haaka elemoo qilxuu wareegaman qabsoon isaanii garuu arrallee ittuma jirti qabsoon isaanii wareegamne Haacaaluu Hundeessaa arra haa wareegamu Oromoof jee wareegame garuu inni hin wareegamne arraas boruus iftaanis laphee ilmaan Oromoo keessa jira Haacaaluu Hundeessaa yoonii fi haala suukanneessaa nurra ajjeesanis nama haala suukanneessaa warra arra isaa ajjeesa kana ajjeesuun kumaatamaatu isaan boodaan hiriirra hundinuu garaa gubatee tuma as bee gartee ciniinnatee lolatti bobba'uu malee ka'if booda deebi'u hin jiru dhumarratti dhaamsiniin an qabu yaa lammiitiyya warri kan hunda nu godhu jiru Abiyyi Ahmadi Lammaa Magarsaatis takka hacuuccaa fi ajjechaa ilmaan Oromoo kana nuti amaanaa isa kennee qeerroon Oromoo isa kennite inni Abiyyi kenne as deebi'ee Abiyyi sanuu waan takka gaafachuu hin danda'u dhokatee taa'u jira jechuun hanga ammaa kun hundinuu isaan yaadachiisu inni sunuu bakka irraa dhufe shakkiidha Abiyyi immoo duraanis nu mirkaneessee jira egaa aangoo qabateefes jidduu waa takka waan Oromoo godhin qabu Noobeeliin gaafa kan badhaafeefes Noobeelii dhiigni ilmaan Oromootti dhangalee fi dhiiga ajjechaa ilma namaati malee sirna namaa nyaataati gartee badhaafama fuudhee malee dhiiga ilmaan Oromootiin mush nagee buuseetii miti haa isinii galu yaa ilmaan kiyya ilmaan Oromoodha na dhageessanii amma Abiyyi Ahmad hatattamaan nurra bu'u dhalataan Oromoo keessaa bee bakka nu bu'u nuti arraboota alagaan bullu dhalata Oromootiin bulla guma Haacaaluu Hundeessaatis dhiigaan baafna joonii fi arraboota kaniif gartee goonni Oromoo tokko duu taate Oromoon guutuun akka waan hin jirre laala arraboota yookaan dhumnee dugugamu yookaan immoo sirnaa fi gartee mirga keenya kan gootonni keenya irra wareegame kana galmaan geechuu woo malam galmaan geechuu turre abbootii teenya dur taraarte san sila illa arrantana guma Usmaayyo Musa Amadru baafnee jiraanne guma Mustafa Harawii baafnee jiraanne guma eebisa addunyaa sila baafnee jiraanne arra goonni lubbuun jiru nurraantu Khadir Martuutis sila biyya keessa jiraate kaduratu isa kalubu saasee bunjuru Rabbiin Ameerika jira fangaamaatu gartee lubbu isa baraare malee qabsaa'onni Oromoo amma jiran ka akka gartee caalaa bultumeeti fi xiqqaa tafarii hundi itti hiriiran jechuudha Oromoo qeerroo qarree Oromoo ilmaan Oromoo kanneen biyya alaa jirtan kanneen biyya keessa jirtan goota keessan ka lubbuun jiru ammarraa eegalaa cinaa dhaabbadha biyya teessanirra wareegama hundi keessan yookaan wareegamnee dhumu yookaan mirga abbaa biyyummaa keenyaa kabachiifachuu Haacaaluu Hundeessaa arraatana waan biraatiif hin wareegamne badii takkallee hin qabu biyya isaarratti miidiyaa isaatiin afaan isaatiin cunqurfama Oromoon keessa jirtuu fi iccitii Abiyyi waan gabbaasee saaxile qofaaf kan wareegame dhugama nafxanyaan arrallee naftanya borullee naftanya durillee naftanya turte jeetiin amanaaje waan biraa badii takkan qabu Haacaaluu Hundeessaa biyya rabbitti haa salphisu gumaan isaa bilisummaa haa taatu bilisummaa ilmaan Oromoo rabbi haa godhu gumaa isaa hanganumaan jechuudha dhumarratti kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Yaasintuu hundi keessanuu gamanumaan viidiyoo tana share like subscribe godha waliif daddabarsaa Oromoo guutuu wal cinaa dhaabbadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hora bula deemana.